ما جعل الله لرجل من قلبين يا ربي لما توقع قلبي لمن كان نفجر تليفون لا وهجته من الندب لا فنك هذا إبراهيم Hello. Isa jirta? Sirna awwaalchaa jira. Eenyutu du'e? Jaalalan siif qabu. Noovembar 26 halkan keessaa sa'a 4 yaa seena qabeessa intala teenya bareedduu teenya Oromoo Makii Oroo fi Lii Faamilii kan jedhu tapha ajaa'ibsiisoo qaban irratti abbaa leencaa ta'uu baadhuyyuu abbootii leencaa irraa leenca walitti qabuun paarkii biyyaalessaa isin argitan kanatti walitti qabadhee jira. Egaan Oromoon idil addunyaa irra jirtan hundi keessan tapha kanarraa akka nafne taphni dinqii kun akka isin hin darbine isinin jedha. Egaan leenconni na duuba deemaa jiran kun muraasni kan keessaa dullachaa kun kan Dr. Asliiti, kan dulloomaa sun immootu kan Mubaarakii akkasumas immootu sabboonan leencota jajjaboo gurguddaa kana qaba. Tokko lama jedhee isin hidhuu hin danda'u. Oromoon leencota baay'ee na biraa qabanii amaanaa keessan haala ajaa'ibsiisan isinii eegaa jira. Atillee Makii yaaddeen leenconni kun badhaasa keetii waan ta'eef hundi keessaniiyyuu akkuma isin argitanitti eeggumsaaf kan of qopheesse ani obboleessi keessan Shumala biyyarraa naa ergame hojii kee itti fufii naan jedhani. Hundaafuu yaa saba kiyyaa taphni Makii tapha seena qabeessa keessayyuu seenaa shamarranii keessatti tapha galmaa'ee hin beekne galmeessuuf deemna. Sababni isaa maaliif Makiin umrii ishee ijoollummaa kanatti saba kanaaf wantoota gurguddaa hedduu hojjettee waan jirtuuf wantoota hojjette san sabni keenya sitti mul'ifnaa kootu diinota keenya wajjin waliin dorgomii jedhanii affeeranii ni jiru. Kanaaf hundi keessan guyyaa 26 Noovembarii keessa halkan keessaa sa'aatii 4 kan taaptaap dandeessu taaptaapin kan teettee kolfuu barbaaddu teettee hundumaafuyyuu wanti eegamu maalinni isin achirratti argamu qofa hin qabu jettee hin cinqamin. Namoonni giiftiin keessan isin harkaa ugguramallee hiriyoota keessan irraan bituu dandeessanii nurraan bituu dandeessanii kanuman isinii dhaamaa. Egaan hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa. Guyyaa 26 wal arginaa. Hangasiif turtii gaarii sheer du'it laayik gochuu hin irraanfatinaa. Namoota daddabarsaa namoonni beeksisan hojjennellee hundi keessan beeksisa hojjedhaa fi beeksisaan isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa nagaatti. Ajandaa karaa salphaan ittiin ajandaa tokko dhaamsuu dandeessan isiniifan hima. Kuni ibidda amma fakkeenyaa fi ibidda kanatti yoo waa dabaluu dhiiftee daqiiqaa muraasaan booda daaraa ta'ee bada. Yoo hixaana kana itti naqxe immoo ni aara bakka hunda wal ga'a. Yoo bishaan immoo itti naqxee ni dhaamaayyuu. Kanaafuu yoo ajandaan tokko ka'e yoo sheer gochuu dhiifte yoo laayik gochuu dhiifte nama san ijuma kanaan laalte tuffattee akkuma ibiddi kun dafee daaraa ta'u suuta ofii haasa'ee iyyee dadhabee akka ibiddi kun daaraa ta'u innis illee ni dhiisa ajandacha. Garuu yoo tirattee tuttuqte akka waan hixaana kanatti naqaattuuti hin aara kunoo bakka hunda wal ga'a. Inni galee aarii dafii hixaana kanaatis akkana jechuun dafee wal ga'a. Ijuma kanaan laaltani yoo dandeessanii bishaan itti naqxanii ni badaa jechaadha. Kanaafuu ajandaa tokko duukan deemnaa. Yoo moo sheer gootane 500 badhaasa qabdu. Horaa bulu. Kamini broti kan jedhaman baabaa. Jalin jedhinati takbiiran nuuf qabaa. Kunoo dhufaniiru nuuf. Miskiina wallah. Kunoo dhufaniiru nuuf galeessuuf galaa. Nuuf kennanii deemuuf dubbii ishii callaa. Gorsa isaanii saniin kan akka walalaa. Beekumsa nuuf laatuuf taphataa fi koflaa. Qophii xumuranii as ga'an galgalaa. Taa'aa dhaggeeffadhaa. Ibsaa fi jaalalaa. Dhaggeeffatuu dhabnaan miskiina wallah.
والسوسوبين والسوسوبات أولئك هم بني سعد. keessummoota keessaa ammas siifan himaa daa'ii jabaataan nama kabajamaa yeroo isaanii kennan kaaddamuuf islaamaa ummata birattis akkaan jaalatamaa barumsa isaaniitiin hedduu fayyadamaa bara sadi duras dhufaniiran armaa har'aas dhufaniiru sanbatee katamaa qur'aan eebbisiisuuf ijoollee islaamaa isaan eenyu jennaan sheekh aliyyi jimmaa. Allahu akbar. Sadeessaan isaanii yaabboleessa kiyyaa ታዋቂው ዳኢ ነው እንደ ኢትዮጵያ ቃሉ የሚጣፍጥ የሚሆን አርአያ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚመኝ ሂዳያ በመስጂድም ይሁን በሁሉም ሚዲያ ዳዕዋውን አስፋፍቶ የሚሰጥ ሀዲያ ይኸው ዛሬ መጥቷል ፊ መዲነቲያ ማን ነው እሱ ካልከኝ ልንገርህ በልሃያ ሼክ መሐመድ ፈረጅ ወይንም አይዱንያ አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሚበላው አንዲት ዳቦ ነች ወይም አንዲት እንጀራ ነች አለኝ የሚለው ግን ወይ ዱንያ 1 ቢሊዮን ይኖረዋል 2 ቢሊዮን ይኖረዋል ምን ያደርገዋል ምንም ወይ ዱንያ ዑለሞኒ ኬኛ ኩኖ ዱፈን ወሎ ቆጲቱ ሙሬራ keessummeessuuf waloon yoommoo barbaadanis nu godhatuuf jaaloo shaf godhuufiif jirra laallee ishii qalloo. Birrittiyoon harkaa fuudhee bee buusee kophaa masaa jaara fakkaata wabbicha barbaree bitadhaanii maati haa hodhichisoo bishaan jedha hodhichisoo bishaan jedha maalo bakkeen si dhaabsee dhiifama guddaa kabajaan maalo waa yaada keeta maalo galgala sabjuu na qoruutti kee dhiisin dubbadhu dhumarratti sitti waa abjuu kooti immoo inni dubbadhu maalo ammasi nuti guyyaa kan biraa wal argaa wallu xinnaannaan har'a charchii anaanis ofii keefs oolteen argita maalaa softaa maal yoo charchii hafne ani gubadheeraa yoo isa guyyaa hundaa wal argu ta'e maal ta'a yoo bukkee jiraan maal ta'a bakka maalii qaba kunoo waan guddaadha hangaruu kan na dhibaaru waa hin dubbadhu hin dhabe akkuma itti ibsuun dhabaara jaalala kee jaaluma sii qabu garamitti akka ibsu naa galaa hin jiru mee akkamittiin sii ibsu mee maal godhe sii ibsu baatiriitti qabeetii ni faa baatiriitti qabee paawuzaadhaan yoo nuuf jaalani sii qabu anamma gubadheera ati anaaf sitti immoo keessa ati anaaf addunyaa koodha amman kee baase sitti immoo dhugaa keedhaa qabalee iyyuu hin taatu addunyaa mala dhugaa keetu hayi anu waa'ee majaala keetu qofaatti haasa'aadhaam yoo waaqan koo godhiin jedhe ammuma kana taatee hoo ammani keessa bee yeroo mana kee waa'ee kee yaadu bakka sammuun koo waa'ee kee yaaduu dadhabee faaniti beektee kaalkuleeteriidhaa fi yuutuubii baradheetti waa'ee kee yaadu amma kana jaallatta siyaan turre kana maaloo jaalala sitti meenaam gara itti ibsuun dhabe jaalalli siif qabu assaayimentii namarraa hojjetan ta'e assaayimentii namarraa hojjetan ibsuun danda'u kana bakkaan jaalala siif qabu ibsuun danda'u keessa eegaa dagalgala abjuudhaan kaamin gisuu ol fuunuutu natti dhufa itti immoo isin maaloo natti maal gaadha goo barbaade adaraa kee natti seetee abjuudhaan inni dhuftee mana keessa hirtaa achii gadi natti baate fidi birrii shaboo birrii shunkurtii fidi birrii maaloo birrii zayitii itti ejjees natti baate maanaan wanti shunkurtii fa shaboo jedhan kuni dubbiin isaa dubbii fuudhuudha kaamin gisuun isaa beeksisa isaa wajjin naarraa deeman dhiise gaasii galee naachuudha kun immoo hiikamti isaa salphaatti ol fuutuu jechuudha galee ol fuutuu jechuudha kan immoo gamaan kanas fuudhuun barbaada fuudhee jireenya qabbanooftuu si wajjin jiraachuun barbaada. Isa kanallee inni kun anaawwannaa ilaallatu hin qabu. Nafichi barbaadate yennaani maatii kootti jaarsa ergitee maatii koo wajjin haasoftee na fuutu. Malamma ol fuunee wajjin oolin caaloo kunoo ganama ba'ee waan jedhee manaa ba'ee ati hin beektu amma waan hin godhee manaa ba'ee akka itti ba'ee hin beektu. Kanaafi cheerchiin nagaa jedhee manaa ba'a amma waan itti fuudhee wajjin oolin amma kunooti kaatisoo maatii dhiistee na bukkeetta. ol fuunee yoo walitti gallee tokko lamannee waan jireenya jalqabne waan